nagaa caaluu nagaan waaqayyoo kan abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sada waaqayyo tokko isiniif baay'atu akkam jirtu obboloota tokko afuuraa biyya alaatii biyya keessaa kan jiraattan hunduma keessanii dabalee nagaan waaqayyoo isiniif baay'atu. Egaan yeroo kana oduu gammachiisaa qabadheen dura keessanitti dhiyaadheen jira. Oduu gammachiisaan ani qabadhee dura keessatti dhiyaadhe kun waldaa amantoota humna du'aa ka'u addunyaa magaalaa Finfinnee keessatti argamnu naannoo Annaa Maariyaam kan jirtu jechuudha. Konfiraansii guddaa torbee lamaaf ture qabaachaa turuunsee ni yaadatama. Egaan amma torbee xumuraafa shaniif gaafa ja'a jechuun mudde gaafa shaniif gaafa ja'a guyyaa guutuu ganama sa'aatii 3 irraa eegaluudhaan sagantaa guddaa konfiraansii guddaan qophaa'e wanta jiruuf hundumti keessan dhuftanii hirmattuu sagantaa kana akka taatan jaalala waaqayyootiin sin afeereen jira. Guyyaa gaafa kanaatti faarfattooti nu tajaajilan tajaajiltoonni raajonni waaqayyo biyya keenyaaf dibee kaasee dhalootaaf furmaata godhee kanne kaase nu gidduutti argamanii waan nu tajaajilaniif namoota dhibee garaagaraa qaban namoota rakkina garaagaraa keessa jiran fiddanii akka dhuftan waaqayyoon ni kadhannaaf kan namaaf hin danda'amne waaqayyoof ni danda'ama. Iyyoob gaafa dubbatu akka jedha ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka akeeka kees karaatti kan hambisu tokkollee hin jiru jedha. Kan namaaf hin danda'amne waaqayyoof ni danda'ama. Sitti kan ulfaate sun waaqayyoof salphaadha. Kanaaf guyyaa gaafa kanaatti kallattii garaagaraatiin namootaaf waan kadhannuuf waaqayyoof wanti hundumtuu ni danda'ama. Kottaatii hirmattuu eebba kanaa ta'a jedheen jaalala waaqayyoon afeerraa isiniif godha. Keessumaa namoonni naannoo Jamoo naannoo Saaris Hayilee Garmantii Safaraa fi Annaa Maariyaam Qaalitti jiraattan hundumti keessan dhuftanii hirmattuu eebba kanaa akka taatan jaalala waaqayyootiin afeerraa isinii goona. Nagaanii faraarri waaqayyoo bakkaaf iddoo jirtan hundumaatti isiniif baay'atu. An hojjetaa wangeelaa gammachuu yelaan jedhama. Sagalee waaqayyoo akkana jedha Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 isin itti dhamaatanii kan dadhabdan ba'aan akkasitti ulfaate hundumtuu gara koo kottaa anis boqonnaa isiniifan kennaa. Akkasuma kana waldaan humna du'aa ka'u konfireensii addaa qopheessanii waan jiraniif akkasumas tajaajiltoota humni waaqayyoo duukaa jiru bara kana kaasinuuf kenneen konfireensiin kun waan geggeeffamuuf hirmaattu eebbichaa ta'a. Guyyaan yaa biyya lafaa Yesus mi'a baatee si dhufnaan ati immoo addooftuun simatte nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Raajii beekamaa Shaakkitoon jedhama. Ergaa gabaabaa tokko qabadheen gara keessatti dhiyaadhee jira. Innis waldaan amantoota humna du'aa ka'uu Yesus Kiristoos Divine TV waliin ta'uudhaan konfireensii hafuuraa guddaa isiniif qopheessitee jirti. Kanaaf namoonni magaalaa Finfinneef naannoo isheetti argamtan kan akka Hayilee Garment Jamoo Saaris akkasuma Qaalitti naannoo isheerra kan jirtan guyyaa gaafa akkasumas qidaameef sanbata gaafa 5-6 guyyaa guutuu waan geggeeffamuuf bakki sagantaan kun itti geggeeffamu Saaris Annaa Maariyaamii iddoo jedhamudha. Akkuma kana tajaajiltoonni ayyaanni waaqayyoo wajjin jiru waan isin tajaajilaniif dhukkubsatoota lubbuu haaraa fiddanii akka irratti argamtan afeeramtaniitu. Konfireensii guddaa torban lamaan walitti fufiinsaaf isiniif qophaa'ee waan jiruuf hirmaattuu eebba kana akkaatan jaalaan isin beeksisuun barbaada. Shaaloom eebbifamaa. Inni ati guddaadha jette sun guddaa miti. Waaqayyoof wanti hundumtuu hin danda'ama. Waaqayyoof wanti hundumtuu salphaadha. Kan namaaf hin danda'amne isaaf ni danda'ama. Shaaloom nagaa waaqayyootiin sanbata duraa dhufu yookiin qidaamee fuula keenya dura jiru kana walagarraa shaaloom eebbifama.